Amreen keessummoota keenya kan simatan jila bulchaa bulchiisaa aanaa Birreek obbo Sintaayyoo Mangistuutiin dorfamu guyyaarraa sagantaa eebba piroojeektii mana barumsaa haroo sadarkaa tokkoffaa dhaabbata tarkaanfii Sustainable Developmentiin ijaarame piroojeektii kana eebbisiisuudhaaf keessummoonni keenya yeroo ammaa kana ribaanii kutuudhaan piroojeektii kana eebbisiisuudhaaf kan jiranii amleedhaan keessummoota keenya simata hamleen jiru hawaasaa gandeen beektaa gutaa koommalee bakka gammaddan bakka geessan piroojeektii dhaabbata tarkaanfii Sustainable Developmentiin guyyaarraa mana barumsaa haroo sadarkaa tokkoffaa bifa kanaan kabajaa fi amleedhaan eebbisiisaatii kan jirru keessummoonni keenya bakka nagaan dhuftan amleen jiru amleedhaan simata amleedhaan simata. Nama dari barnoota baasaa taadaa isaan dhaabbanni tarkaanfii Sustainable jedhamu ijaaranii kun amma bara 2016 kan nuuf hojjetan jechuudha dhaabbatichi kun meeshaalee taphaati ijoollee baasaa taadaaf kana dhaabbatuma kanatu nu hojjete meeshaalee kanneen ijoollee kanneen nuuf hawwatuu danda'a nuuf rakkisuu danda'a ijoollee kana mana barnootaa keessatti akka isaan dhufanii nu baratan godhuu danda'a jedhanii kan nu hojjetanii dhugummaa isaas immoo qabatama isaallee agarree jirra garaagarummaan ni fidu wanti agarree jira bara barnaa kana keessatti ijoolleen kun baasaa taadaan duraan 40 miti ijoollee 30 ijoollee 20 caalanii beekan uummanni ittiin beekee barattoota hawwatee waan nuuf fidanii jechuudha inni kunis daawwannaa koottaa kun daree bakka haaraa galfannaa barattoota yoo isaan dadhabanii jedhanii rafuu danda'u hirribni qabuu danda'a iddoo isaan irratti galfatanii inni kun immoo iddoo dura bu'aa yookiin dura buutuu baasaa taadaati isaan kun jechuudha. Dhaabbata kanatti nu hojjete daree kanatti gamoo daree jalqabaati daree barattoota kutaa tokko amma afuraffaati seenaati nu daawwadha dhaabbata tarkaanfii ta'uudhaan bara 2014 nu jalqabuudhaan bara 2017 kanatti nu xumuranii barattoonni keenya yeroo ammaa kana itti barataa jiru kuni dhaabbanni kun akkuma maqaan isaanii tarkaanfii jedhamutti takka tarkaanfadha hawaasni immoo isin nu lama isin tarkaanfannaa hawaasni takka tarkaanfatanii hirmaannaa hawaasaa dabalatee kan of keessaa qabu dhaabbatichi kun hirmaannaa hawaasaa wajjin kana nuuf ijaaree jira baay'ee itti gammannee jirra baay'ee dasee hawaasa naannootis baay'ee dasisaan jedhee jira gammannee jirra nu gammadaa isin jechuu barbaanna.
Ini kuni itu nyanyi di Bopau. Itu nyanyi di Bopau. Ini pun itu nyanyi di Bopau. Ini pun itu nyanyi kau. dhaabbata tarkaanfii sustainable developmentiin hojjetame piroojeektiiwwan jiran daawwatanii akkasumas biqiltuu dhaabanii iddoo waltajjii kanatti dhufaati kan jiranii haamileen keessummoota keenyaan simata.